Hiree murteeffannaa sabootaatti kan amanu ABO'n Oromoo saaminsaa fi cunqursaa kam jalaayyuu bilisa baasuun biyya Oromiyaa walaboomte ijaaruuf kaayeffatee lolee lolchisuun cinatti humnaa fi gurmuu isaa guddifachuuf bakkoota garagaraatti humna haaraa simatee leenjisaa ture eebbisiisuu beeksise. Muddee 14 bara 2022 kaaba Shaggarii fi kibba Oromiyaa keessatti sirna ho'aa ta'een eebba kaadhimamtoota kan raawwate ABO'n leenjii waraanummaa fi barnoota siyaasaa kennaa fi ture xumursiisuun dirqama itti aanuuf qopheessee jira. Hooggantoonni waraanaa sirna eebbaa kana irratti argamanis eebbifamtootaan baga eebbifamtanii baga gammaddan jechuun ergaa qaban dabarfataniiru. Haala Oromoo fi Oromiyaan keessa jirtu kaasuun isin warri saba keessaniif lubbuu keessan kennitanii baatan carraan Oromoo fi Oromiyaa isin harka jiraachuu beektanii Oromoo dhumaatii irraa Oromiyaas saaminsa irraa baraaruuf ofii dungoo saba keenyaaf taanee ifuu nu gaafata waan ta'eef of qabuu fi duuba deebii tokko malee galmaan ni geenyas jedhaniiru. Dhuma irrattis leenjisuu fi bobbaasuun hanga bilisummaan saba Oromoo mirkanaa'utti waan itti fufuuf Oromoo ta'ee kan gabrummaa qollifate saba isaaf of kennuu fedhu hundi gara moonaa qabsoo bilisummaa Oromootti dhufuun gurmuu walii taanee gabrummaa ofirraa kaasnus jedhaniiru. Yooyya akkam jirtan dhageeffattootaaf daawwattoo keen kabajamoo nagaan keen Oromummaa bak jirtanitti sanaa dhaqqabu gabaas tarkaanfi gootichi waraana bilisummaa Oromoo muddee 14 bara 2022 qabadhee sanii dhiyaadhee jira. Injifannoo boonsooliin angalmoo Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfi ilaalessa waraan weerartuu faashisticha biyya Imidirraa fudhachuun du'aaf madoon adabuu itti fufee jira. Haalum kanaan abdiif wanteen uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessa Oromiyaa godina Shaggar aanaa miidhaqanii Magal Baalamii Heesakkalee muddee 13 bara 2022 tarkaanfi ilaalessa fudhateen humni waraana faashisti PP hedduu jeesuun gariin madeessee jira. Tarkaanfi hanaan karifatu waraanni nam nyaata biltsiginnaa loltoota isaa moonalee aanoo tollaa irraa garsuunii deemsisaa ture. Tarkaanfi waraanni bilisummaa Oromoo waraan gabroonfata Oromiyaa heesaa buqqisuuf fudhachuu jiru. Lix Qeellam Wallaggaa kaab Shaggariif Bashaggar keessatti jabaatee itti fufee jira. Bilisummaaf walabummaan argamte malee uummati Oromoo impaayir kan keessatti nagaan argatu oraa bulaa deebana injifannoon uummata Oromoof. Stop! Killing! Oromo!